Maqaan keenya? Maqaan kiyya Ibsaan jedhama. Ibsaa keenya mee ati dubartoonni maaliif shufeerrotii sana haalaan fedhan jettee? Shufeerrotii tana wanni haalaan fedhaniif bakka akkuma sibiila oofan kanatti waa hundaa'u oofuu ni danda'anii jaaniiti yaadanii bakka shufeera kana haalaan jaalatan. Saniifuu ammas gisee asii fi an shufeerrotii matooraa fa'aan haalaan amma baay'isee ni badan karaa tiifaa keessa geessanitti achitti ni dhaabanii kophaa fa'aa gisee deeman bakka gaara keessatti achitti saniif fedhanii jechuudha. Saniif haalaan jaalatan. Mee ta'uu dhalaa akkam fedhame? Antaniin haalaan fedhu bakka nama qallaa ni jiraame bareedaa jechuudha. Haala amala isii osoo hin ilaalin bakka magaala haa taatu isin diimtu isin ta'in magaala nama bareedaa qalloo lookoo tanan fedha jechuudha. Mee ijoolleen fuudhiniif jechuudha maal dhaamtamee ta'a kan fuudha jettan? Qalloo isiidhaa bakka bareedduu nama fuddina sii miti gabaabduu sii miti jiddu galeessitan taakkanaa tana fuudhan jaan. Ayyee iddoo galatoomaa. Galatoomaa isinillee. Maqaan keenya? Maqaan kiyya eenyu? Koofii itimi. Koofii maqaa keenya itimi. Maqaan kiyya ni raamate? Maqaa kiyya Jamsi naan jaan. Jamsi keenya miti dhalaa akkam fedhame fuudhaaf? Andalaa amala kiyya irraa bakka dabba kanas haa qabaatu. Itti aansee sanbooti bakka qoboltee maata battu haala jiru addunyaa keessaa jiraatu manaasin. Dheertuu taatee bakka bareedduu haa taatu haala amala qabdu bareedina qabaatee yoo fedhe sabaabuma qofaa qabaatu. Bakka dabbaa kanas gaanii jiraami. Mee dhalaa tana maaliif shufeera tana haalaan fedhame? Shufeera gaa waan qilleensa irra deemuuf qaamni isaa kunis ni oowwaa amma bakka sanumaaf jaalatan shufeera kana innis oowwaadha. Mee yaa gaafii macarachaa waan jaalattis goote irraa takka waan jaalalti na goote irraa irriba baadhamnet zaasan irrabnu bakka silkuma tana faadha haasofna isin silaa ciisteetuma silkii faa cufattii makkaa nuti ollaa farra dawwalle xaa'oo silkii abaluu sanii maal taatanii dhukkuba faadha ilaali yenneen gisee dhaqan bakka sanboota silkii itti qannitii sanboota bakka maaliif silkii cufattee taa'u iraaruma kana faadha haasofti isin waa man jirre faa achi achi shara kana xittee akkana akkana jettii sanboota bakka dhalaata akkamtu wayyettare? dhalaan gaatanuma haalaaf amala qabdu sabaa isaa qabaattu tamanaan jiraami tamanaan baane taga shufeera feene miti shufeera garraan dhalaan beekadhu seelan bultu tokko jirama gaara kan eenyu yaani gaa qofi tasbuugi jira awakkaani naami isin jaartiin isaa yeroo iddoo nama wajjin qallatu innoo dabbaa akkanaa kana faa jira la ni bakka isin ni dawwaltiin isin yeroo iddoo tapha kana feeti bakka nagoomaa jechaaf nu dawwaltiin ni waan nuti jalaa baasuu faadhaa jechaaf dawwal engedde takka ammaa isin nafi geette innoo mucaan qoofiin jaanii kun narraa dorki ni naafa shufeera ammoo inni akka dhalaa namaa godhu san nama itti fakkaate sitti Galatoomaa. waan akkasiin qabna Galatoomaa. hayyee isin illee nu galatoomaa. Maqaan keenya isin jedha? Obbo jaalatamaa fi kabajamaa obbo Taajuu Abdoosh Aliyyeetiin jedhama. Ayyee Taajuu keenya mee gaafii takka si gaafanna. Dhalaan yeroo hedduu takka shufeerrotii feeti. Maaliif mee shufeerrotiin akka feetuuf? Shufeerrotii tana dhalaa wanni feetuuf bakka gisee deemtus fireena gisee qabnus dudda kana alaal wanni isaa kun maali gaa maqaan guntutti harmi isaa kunis akkatti waan fireena gisee qabne siin akka nakaanu gootuuf tana malee motoora hin kortoo jechuudha dhalaan tanaaf sirri motoora makiinarra motoora irra feeti. Tokko tokkos ni jira. Harakkoo rakkataa rakkoo baasus ni jirti ijoolleen motooraatiin waluma keessa jiranii garuu irra guddaan baalee jira tokko tokko nama nagaati malee. Ati akka feetite jechuudha. Dhalaata akkam feete akkam feete dhalaa fuudhaaf. Fuudhaaf moo bareedduu diimtuu dheertuu tokko kanaaf nyaanii tanas qabdu laal. Ayyee awwaaniin gabaabaateef dheertuu oodhan fuudhee akka mataa keenyatti. Ayyee waan jaalatti si goote irraa mee akkamii? Waan jaalatti na goote irraa roobaa fi caama keessa deemeetiin heloo eessa gabbaatee jaa bargaa hagam bargaa maraadhee dhaabbatu mana jala hundi halkan dhaabbadhutti man sanboota ofirraa jaalatti na qabdee miyyoo takka bira dhaqee osuman deemtu tokko isa deemtanaan jee haa gamanatti qamooti miyyoon dullakki qaadhimaatii jaa maaliif jala deemte jee na tumee anis saayiba kiyya fudhadhee guyyaa tokko eegee tumee sanboota bakka ayyee miyyoo tana fuudhuudhaan qabaa jee fuudhee bakka akkasitti amma jaartiin qabamu fuudheetiin jira. Ayyee baga rabbi si jaalatiin. Aamin aamin aamin. Galata. Ayyee galatoomaa isinis. Maqaan kiyya Koofikeeshin naan jedhan. Ayyee Koofikeeshin mee dubartoonni maaliif ijoollee shufeerrotii tana farran? Dubartoonni wanti waan kana fedhaniif wanni shufeeruu jaanii kun hundi mimmiidhagaa dansa. Ammallee waan kaan akka malee dalagan. Waan saniifi waan kan motora oofan kaan akkasitti oofan kaan illee sanii fedhan. Ayyee mee ati dhalaata akkam feete? Ani niitii waan gaggabboo waan nafi kana qabu. Nafa kana cufa qabdu. Niitii dansitti mimmiidhaatti fedha. Akkasii waa akkasii fedha. Tadaabbaa qabdu jechuudha tadaabbaa qabnu feete. Wanta tadaabbaa tana qabdu fedha. Dheertuu jechuudha. Dheertullee haalaan gabboo fedha. Furdoo jechuu. San fedha. San feetaa jechuudha. Ayyee galatoom. Ayyee isinillee galatooma waan ta'eef. Takka mee tapha jarachaa waan jaalatti si goote takka. Waan jaalatti na goote irra. An durritii takka jaaladde ennaan isii tana mana isaanii kana cinaa dhaabbadde isii tana eegu jira. Isii tana waan jaaladdeef amma silkillee sii muuratutti hin kaaftu. Eegee isheen dhabu. Amma uffata jaartii taan haati kaatee dhufte.
Ai si yetu mai isuma tana kacam godhe tu mai fikapi. Haadha gizelaan. Waan akkasii na mudate. Rabbi na baaseetiin eegala ciicee kopheen xiyyaachuu marte gaafa haadha citaan. Kan ufaan na mudate. Eegalata. Eegalata.